barakinaan bitadhee dhuga madaana lamin hundoo isgaabeen odoo ofiisaatiin fudhatee dasneer sila kan nutis ofitti nu fudhatu mee bilbila sai biiftu rakkoon qabu nuti waan haasofne ani bahee deemuun jira waan haasee ba'uun fedha. narratti dawwalina ansana keessanii nalaatanii narratti dawwalina takkitti keessanii soyii kotaraa haasaa mukee narratti dawwalina warri narratti dawwalaarsan Antara nasotan tanan mataan dhooyee waan jechuudha toraa haasaa. Hoyye ani siiftu takkitti irra ani sinitti mee bar ijoollee shawaa keessa taa'ee ijoollee wallagga arrabsu bakkan bu'u ijoollee ganda biraa arrabsu bakkan bu'u alaaqaacho maaqunyim akka biiftuutitti biifturra dhiifama barbaaddu moo warri as keessa jirtan kunis takka yaada keessan ibsattanii way biiftuu ati kana fudhatta firjaan kee kan yoo du'as jettan okee natti murteessa nama kuma jaajjira yoo dammoo micayyoo tanarra dhiifama barbaannattan akka waliigalaatitti Kullaasni dhaabbadee dhiifama sin gaafadhu moo kana ol akkam godhu akka ilmoo dubartiititti dhiifama balleesse badii amaneen jedhe kaleessa koo macha mana kee keessatti feentiin naqqale naa agarteerta inni sin ga'u si ilaali biiftu argeen jira haasofnu haati maamira keessa ilaa sooyyaan amma waan tokko chaabannaa taatu kana ol nama no Ndeyam amma body manage ka an kan koti mini anan lid gocha an keti biif mana akan tala loro mana please sera godati hasabadu badda please mute ka biiftu please enna challisi ela wanto ko sinijjal ifama guddana goda ani jaarsumaatiin deengadda si araarsine anaaf intalli oromoo si araarsine anaaf soorettiin cabsitee baatee arrabsitee kanaaf isiwa gaafa sanaafu ammallee dhiifama moo kanarraa barbaadu gorsa yoo ta'e gorsa miti kana nama tokkotti garuu dhiifamni akka qabayaa no dhaggeeffadhaadha ila waan tokko isinitti hima deengadda akkasiin galtee dhiifama goonee wanto jenne gaafa arrabsitu kotta naaba location ni sini arga sooye ani arka kiyani waraba ture nan dhaggeeffadha akkas ta'e jenna mubarak ani isa dhaggeeffadha sooye akka namni tokko muutiin irratti hin qabne akka namni tokko gannan buusne erga dhiifama gaafatte eega mana sooye kana dhufte dhiifama gaafatte booda waan isheen jedhaa turte dhaggeeffadha maaliif buuta sokkite kun kaleessa illee mana kiyyatti anaafuu gaaffii wayii ture nama ijoollee walolan sana ijoollee warra eebbisaa addunyaa fi Ajaalu hundeessa galabbatan sana hundayyuu walitti fideeni waliin haasofsiisan ture. Garuu biiftuun hin buuti waa dubbatti muufratti muuti sanarraa moon kaafattu irrafte dhiisaa innaan anis irran darbee fi irrafte bakka jedhan dhiisee erga dhiifama gaafattee booda maaltu wallaggi fannoo wallaggi akkasii jettee dubbachuun maaliif ishee barbaachise. Kun anaaf gaaffiidha. Sadan gaafachuufan ture. Garuu isheen hin dubbatti malee gaafa namni ishee gaafatu akka nama rafeetti tsat yaa sanii fi ragaa waliin isa jalqabaa okay isa jalqabaa dhiifama gaafatte erga isa jalqabaa dhiifama gaafatte kana godha baga warri jettan ishee bu'eetuun ta'in ana buuse an araaraaf hin fide akka namni dubbanillee akka namni carraa namaa hin kennamnellee namaan kennitu no macha si kenna carraan si kenna warrootas jala anatu gad darbatee buuse maaliifi kan balleessa ishee engadda dhiifama gaafannee kolfinee duukaa boonyee dafinneeti booddee harmamura mormamura irratti akkaataa isheen itti sirbitu waan adda amma garuu namni maa gaaffina gaafata ammataan kuna dhuka edda jetteeti warroonni maatii keenyatti dhabne abidda sanaan balaa sanaanii nuun immoo kana caalaa iddootti maraan nu dhabne rasiniin jechuun barbaada angandummaan faarsu garuu akka oromootiin gaafadheen an dhaqeen irraati odeesse miti warrallee gadi galabbatan ol kaasaa jedhee gareen lamaanuu mo'amtootaa jedhanii kan hin dhufe jechaadha. Ishee kan akkas hin jala bartanii barbaade. Hamma isheen hin tasgabboofneef immoo mucaan kun itti gaafatamuu dandeessi bar. Biyya gurguddaa lama ganda gurguddaadha kan ishee walitti naqaa jirtu. Gaafa isheen akkas taatu rakkoon hin jiru hin sirbiti. Gaafa namni gaafatuun garuu noo jedhama taanaan sirri miti. Jaarsummaan haasa'amee xumuramee nama lama gidduutti xumura araaraan deebi'ee namni suuraa gadi gala gashee hundumtu irraa kaasaa jedhamee akka gandaatti deemu taanaan akka gandaatti jalaa deemnee irraa kaasisnee hin ta'u taanaan immoo hin beeknu jennee gara hojii keenyatti deebi'uudha jechaadha. Kanarraan kan beeku anaan du'a dhaggeeffadhaa jechuudha. Kun hundumtuu sirrii miti. Kufaatiin ishee yoomiyyuu kufaatiin obboleettii keenya ka'umsa nuun ta'u.
Paatiin obboleessa kootii anaaf ka'umsa naan ta'u dhaggeeffadha. Hin jaalladhu yoomiyyuu. Mubaarak Musammaarra jirta taanaan bani haasa'e. Hubee. Kanarraan kana fee garuu namni tokko gatii iyyeef gatii waceef asirraati imimmaaniin gatii durseef alangeen ofiisaa reebee ofiisaa bo'aa jedhan. Sila kan dhagaa darbattee fiigaa dhaqee maatii guddaa gidduu kan galee ishee kan abidda qabsiisee fiige ishee abiddi kun sirrii miti nu gubaa hunda keenyatti itti gubata dhiisii faayidaa hin qabu goototatti arrabsamaa jira utuu isin ta'eeti rakkinni hin jiru utuu walii keessan ta'e gadi baatanii suuraa afaa turan jiru jira feek akkaawuntiitiin wal arrabsa. Maatiin Hacaaluu, maatiin Eebbisaa, maatiin Jeneraal Taaddasa Birruu lubbuutiin jiru bee ijoollee isaanii dhaabeenu. Namni garaan keessan isin gubatu hin dhaartanii akkamittiin akka fiilmii ilaaltanii just normaal isinii ta'e nama salphisuun. Reeffa dhufaa jira reeffa darbaa jira jedhamee kun karaarraatiin goramaa fi maaliif gara dhugaa deemaa jira gatii ta'eef. Akkamitti du'aa namni foonii fi wantoo lafa keessatti akkasiin wantoo jedhu arrabsa. Du'eeyyuu maqaan isaanii du'eeyyuu nu warra fayyaan nu warra lubbuu qabu caala maqaan isaanii kana nu caalaa lallisaa jiru maqaan isaanii hoo. Haadha isaaniin of jirna nuuniyyuu isaaniin goota jennee haasofnaati. Maqaan isaanii tishartii isaanii uffannee callee isaanii addatti hidhannee isaanii fakkaannee deemna goota fakkaannee kanadhaan gootummaan. Gootummaan kana mitanaaf. Sooyyee durallee dhagaatiin ture siifuun mana macaatti dhiifamni gaafatamee jira waan akkasii wayii dhageesseerta. Sun kijibaa laayivii sanallee gadi buusisee erguu nan danda'a. Baay'ee lakkoofsa kennan qaba. Suni namni biiftuullee ta'u biiftuun dhuftee hin boosse malee boossee akkana miti akkasii jettee anjibba wallaggarraa hin qabu waan jedhu wayii dubbatte malee waan dhiifama gaafatte homtuun qabdu yeroo biiftuun dubbachuu hedduu yeroo mucayyoo wayii kan eebbisaa galabbatte wayii tokko illee turtee jirti yeroo isheen dubbachuu hedduusi kan lammaan isaa irra dubbataa ture nama tokkodha. Biiftuun callisi jedheen cucuqaala kan ture siifuudha. Yaa dhiifamni dhugaa rabbi dubbachuu fi dhiifamni mana kiyyatti wanni gaggeeffamu waa'een dhiifamaa wayii hin turre. Dhiifamni akkaataa inni itti gaggeeffamullee hin beekna. Akka amma biiftuun as keessa dhuftee dhiifama jettee jalqaba irratti dubbatte sana osoo hin taane erga dubbatame booda ture. Isheen garuu akkuma ol seenteeni muka hudduutti nama dhiibanii ka'anii dhiifama naa godhaa ijoollee wallaggaa jedhame aayi. Nuti isin arrabsinee ka'anii dhiifama naa godhaa isin jechuu dandeenya. Garuu nuti sana gochuu hin barbaanne waan ta'eef akkasittiin hin ta'u. Dhiifamni garuu mana kiyyatti dhiifamni jedhame tokko waa'een dhiifamaa wayii hin turre. Sabboonaatti ture akka nama tokkootti ijoollee keenya sirraan dhurgaa ijoollee keessa nurraa dhurgaa jennee ittiin haasofne achi booda ookee bor naa bilbilii bor siifan bilbilannee walirraa baanee namni naa bilbilees hin jiru anis hin bilbillee fi innis naaf hin bilbillee waan ta'ee biraa irratti immoo barreeffama waliin mari'ataa turre. Kanarraa kana fi oomtuu hin jiru dhiifamni isheen nu gaafatillee oomtuu hin jiru siifuun kijiba ishee albaatee as keessaa baatee jechuudha. Amma soo ilaa akkasidha macca. Namni tokko dhiifama jechuu danda'a. Dhiifamni suni namni sun yeroo hundumaa amaleeffannaa akkasiitu jira. Fakkeenyaaf amma miidiyaa kanarratti maaltu deemaa jira. Namni tokko na gargaaraa Oromoo na rakkadhe jedhee yoo dhufu faashinii wayitu dhufeera faashinii akkasii galee. Deemee eenyurratti dhiibbaa fida abbuma sanarratti dhiibbaa fida. Kaffin godhina wanta akkasii. Ishumatu itti qaanfata borbooda. Ishumatu namni tokko yoo jala deemtee akkasi maalii haadha kee maalii minxiqirsoo yoo jenne ibin nama sana caalchisnee akka inni arrabaan qaratee akka boofaatti qaratee ba'u goona malee nama sana akka inni waan sanarraa mooraaliin sammuusaa isa miidhe irraa hafu hin goonu. Sinii galee jette miti dubbatte mini seenaa boltaa viidiyoon sun bor dhallishee arguu danda'a. Intala godhachuu dandeessi durba godhachuu dandeessi viidiyoon ishee suni ishumaaf ta'a. Awwaanan miidiyaa kanarratti dalagu bor ilmaanuma kiyyaaf ta'a. Gama lachaniin iyyuu kan damma dibatee wal arrabsee hin jiru. Ani ilaalaan ture kallattii lamaan irraa iyyuu jechuudha. Garuu maaltu na gube keessatti suura Hacaaluu Hundeessaa fi suura Eebbisaa, suura Jaal Fiigaa fi suura Jaal Boruu. Maqaa Jaal Boruu fi maqaa Jaal Fiigaa baattanii 430 ofirratti barreeffattanii warri suuraa gootaa galabbaxxan kuni
Gaafa boolee geessan isa har'a maxaragaa mana madaamii fudhattanii ruuzii quuftanii samaayitti ol facaaftan hudduu keessan boolee eerpoortii Dubaa hin dabartanii silkii keessan qulqulleeffattanii gara biyyaa galtan. Asuma irratti hambistu qabsoos har'a garuu seenaan taane dalagdaniittu. Maqaa badaa qabaachuu moyya malee seenaa badaa qabaachuun gaarii miti. Isinii galee miti. Wanti isin asirratti har'a gootan isinuma balleessa deebi'e. Arraba qarannee yoo deemne arrabni keenya kun nu miidha deebi'e. Har'a namatti dhagaamuu dhiisuu danda'a. Umurii dargaggummaa keessa jirra. Nufi wanti baay'een nutti dhagaamuu danda'a. Nyaanni kun waayifaan kun waan boran kufa natti hin fakkaatu. Boryoon kufe garuu harkuma saba kanaattan deebi'a kana beeka. Wallaggas ta'ii shawaas ta'ii nuti hidda tokko lafee tokko dhiiga tokko. Gaafa eebbisaan galabbatamu dhiigni isaa dachee tuulamaa irratti akka dhangala'e hin dagatina. Gaafa immoo jaalfii gaafa arrabsitanii lafeen laggasaa wagii wallagga lixaa keessa akka jiru hin dagatina. Laggasaa wagii kan dhalate meettaa roobiitti dhalate miti ilma warra tuulamaati. Har'a garuu lafee fi reeffisa wallaggatii. Qori masiinan dubbadda na jala inaasa ina bakka bayan deemanii. Miidiyaan batamaa Dubbii qabsiisu miti zingadi bakka nanaasa. Kanaaf zingadi dabaree kee gaddu masii. Kalaa na jala naasa ina maataa oltan dirama. Bakka hundumaatti masiin gaafa. Bakka miyuutii qabadhu nanaasa miyuutii qabadhu. Miyuutii qabadha. Gooni atillee gabaabsi masi muutii. Nan gabaabsi gaafa namni haasa'u nama jalan kaafatina. Hinaasa hinattuu ta'e immoo bayan deemaan. Ani cikichikiin jaaladhu. Tokkoffaa irratti warri har'a suura gootaa galabbataa jirtan kun isinumaaf dhiibna. Kana booda sooyyi atis deemtee hin kadhatin. Namni eenyu Mubaarak illee deemtee hin kadhatin. Hin kadhatina. Maaliif jennaan lafee fi dhiigni isaanii isinumaan gaafata deebi'e. Wallaggas jaallatee hin wareegamne. Shawaanis jaallatee hin wareegamne. Oromummaa isaaniif wareegaman. Har'a koo biyya keessatti sa'aatii anaafata addana irra teenyes ruuzii quufnee waayifaa akka garaa keenyaatti qabanne hudduu jalaan qorqoree afaan keenya balaqqannu asirra uummanni keenya biyya keessaa wareegamaa jira kana beeka. Haatiif abbaan kee biyya keessa dararamaa jirani kana beeki. Namni takkitti akka har'a jireenya akka anaaf sitti tole kanaaf sitti hin fakkaatin inni biyya keessa jiru maddiin keessii